obboleessuma kootu abbaa koo fi obboleessa kootu na nyaate waggaa 12 hojjadheeni ani kan ittiin miidhame hormaanii miti obboleessa koo fi abbaa kootiini birrii waggaa 12 kan na nyaate abbaa koo fi obboleessa kooti manas narkatti qabanii jiru jette kana waaqayyo bicha obsan sifa kennu hojjatte guddatta tuma miti dhiisi kan isaanii ammas umurii sifa laatu waaqayyo kanaaf ni biyya namaa tura nutti murteessini yaada keessan akka kewu jechuun ammaka ambo Addis Ababa fakkaachuun kun ammaka daawwattoota kiyya jaallatamoo kabajamoo akshama harka fuunee kabajamtoota kiyya like share comment subscribe godha channel kana fara wartaatan to subscribe godhin biran darbina maatii kiyya ta'a maamila kiyya ta'a leensa muluna family tiif maatii ta'a like tuqaati video kana dhaggeeffadha ko yaada keessan lafa godha namni yaada keessan isin dhowun jiru barbaadanis na arrabsa mul'atu godha rakkoon hin jiru sin jaalla garu warreen arrabstanis warreen jibbitanis warreen jaalattanis warreen kabajanis warreen salphistanis bagumanu gadi bae waa'ee shamarranii Keenyaa sa'e dhugaa shamarran biyya Arabaa baganaa sa'e kana sin jira kana sin jira mucaa tokkotu karaa keessaa dhufee dhiifama mucaa sin jechuudhaaf nama guddoo ta'uu dandeessa yaada shinaaf qoddee baay'ee tokko nan boo'ee jechuudha na boochiste abbaa kiyyatu jette ergan biyya bae waggaa 12 naan jette waggaa 12 erganan biyya bae waggaa 12 laal waggaa 12 keessatti akkan ofii koo hojjetadhe galetti waggaa 4 keessatti kaaree 400 fi mana ijaarradhe jechuudha waggaa 12 omaaf hin goone naan jette garuu Dubaayeen deemee waggaa 12 muluu manuma tokkoon ture naan jette waggaa 12 dhufee deebi'aa naan jette biyyuun keessa dhufee deebi'aa maatii koo laaleen deebi'aa naan jette abbaa kooti jedheen abbaan dhalcha jedheen abbaa foonii kooti jedheen maallaqa koo waggaa 12 isumatti kennaa ture naan jette maallaqa koo waggaa 12 isumatti kennee isumatti ergaa ture ani wayinaa godhu jedheeni maallaqa keessiin qabee lafa sii bitee mana sii ijaaree jedhee dhuguma mana jaareera lafa biteera mana jaareera magaalaa Sabbataatti mana naa ijaaree lafa biteetu mana bareeda ijaarette Ameerikaan muuddii naa ijaaree jette naa ijaareetu maqaa eenyuutiin gaa'ela manni ijaaramuun sirrumaatti lafti bitamuun sirrumaatti manni si ijaaramuun sirrumaatti birrii sakaan immoo ofii isaatiif ittiin jireenya isaa gaggeeffataa ture ijoollee isaa obboloota koo guddisaa ittiin tureette waggaa 12 muluu jette waggaa 12 muluu ammoo darbanii jireenya siif jiraatu isaan jiraatan isaan kan isaanii jiraatu ati gaafa mana oratte yoomtu sooromtu mana keetii jechuudha achiin abbaan koo kuni waggaa 12 hojjadhee gaafa nan Dubaayee nagaye jedhee mi'a koo xaxadhee haradhee ka'uu dhufiin hojjadhu dabaleetii naan jedhee maaliif jennaani biyyi keessa baay'ee ulfaataa yoo dhuftee mana bichaa girgiddaa bichaa teessee hin ilaaltu birrii si barbaachisa amma mana jaarratte miti lafa si bite miti mana jaarre miti maal barbaaddare makiinaa taa'ii bitadhu naan jedheette gaafa makiinaa bituudhaaf waggaa 2 dabaladhutte makiinaa birrii oomanitti ergatte shibi waggaa 2 kanaamu oomanitti erga waggaa 10 taa'een jette waggaa 10 taa'etanii nan gala'een naan ka'uu dabalinaan jedheen dabalchiise abbaanumti qo'ette gaafananii nangala jedhee ka'u sana itti dabali jedhee na dabalchiise waggaa 2
waggaa 12 ta'a mitiire birrii waggaa 2 makiinaa bitadhu jedhee waadaa walii galleessiifan bitanaan jedhee galee imaanoo achumaan itti fufee kan waggaa 2 sana birrii sana inuman erga inuma nyaata inuma erga inuma nyaata inuma erga oma nyaata kuma dhibbarraa waliin siquu naan jette makiinaan kumni dhibbaaneessi jira waliin siquutti waggaa 2 sayyuu mindaa bareedaan hojjedhate mindaa ji'aan 50,000 hojjedhatte ji'aan akka Itoophiyaatti jiramee jechuudha 50,000 jechuun achiini birrii koo waggaa 2 sana ka'een waggaa 2 ko ammas guuttadheette abbaa oo barreeffamaanis na ergiteetti rikoordiinis na ergiteetti barbaade rikoordii kee gadi baasuu nan danda'a abbaa koo ammoo makiinaa naa bituu hin dandeenye birriin koo waggaa 2 sii bituu hin danda'u itti dabali waggaa 2 ammas fixe 12 laakki kanarra nan dadhabe nan galaa jedhee gaafan ka'ee galu jettee birrii waggaa 2 birrii 100 bichaanatti kennanii jette laala hinde 50,000 100 miti kan ta'u kan waggaa 2tti kan waggaa 2 ta'e kan ji'a 2tti kennanii jechuudha birriin koo jennaan mee herreegaa mee ji'a 12 ifama obboleetti koo ji'a 12 birrii 50,000 ishee irraa sana fudhaan jedhaanii 50,000 naa kaan jedhanii jette waggaa 10 ingidii dabalaa fi dhufan anachitti waan hin balleessu qabu paantii shuroo paantii kaalsiin bitadhu jette mee herreegaa sun okuma keessaniif jechuudha kan ji'a 12 jiini 12 waggaa tokko miti kan ji'a 12 ji'a 24 birrii 50,000 herreegaatii fida meeqa dhufa makiinaa sirriitti bitaa gixxim godheetu hin bitaayyuu jechuudha achiin lakki bakka nagaa jedhee gaafan ka'ee galu jette birrii 100 bichaa kan humna biraa qabda'ee 100 bichaa natti kennee jette jennaan ishii jedheettu dhiiseen birrii 100 koo fudhadheette lafa oo maqaa kootti naa jijjiiri kaa jennaan ishi siifan jijjiira'e obboleessi koo manni kan kee miti kan keenya hundaati maqaa abbaa keenyaatiin jira sirraa hirachuu qabna jedhe haadhoonumti koo obboleessumti koo narkatti qabee jette abbaan kootoo waa ta'e obbolaan koo akkanarraa hiratan nan beekaa naaf jijjiiruu didanii baay'een ofitti gaddee of ajjeesuus kajeelee biyya arabaattis deebi'ee hojjetachaan jira garuu dafqa koo waggaa 12 maatii makootu balleessee naan jette sinotoo ta'e warreen akkasii jirtu obboleetti kana bichaadha obboleetti kana bichaa miti birrii keessan maatiin keessanis dhiirota gara biraa maa jenna reejoo maa jenna akkas birriin otoo alaan ergame amma fakkeenyaaf alaan hin ergaa ture naggaadotatti jette gabaa gurraachaan na erguu ani garuu jarreen machi keessa nama erganiif isaanumatti na ergaa jette birriin baankii yoo ergan ishii xiqqoodha alaanin ergaa tureetti alaan immoo dachaadha jechuudha dachaa baay'ata jechuudha sinni galee dachaa baay'ata nama gaddisiisa dhugaa baay'een gaddeen jechuudha baay'ee tokkoon gaddechuudha barreeffamaan lafa naa keessee obboleetti koo yaanni sinnaaf qabdanii maanni gorsas yoo ta'e yaadas yoo ta'e waan barbaadan naaf barreessa abbaan koo fi obboleessa kootu akkasina godhe amma sammuun koo waan lafa kaayee deebi'een argu deebi'ee harkumatti baadheetanii deemee barbaada waan tokko lafa yoon kaayee jette harkumatti qabadhee yookiin immoo asuma kaayetan bakka biraa barbaada yaanni koos qalbiin koos sirrii miti naan jette na maatiin ofiitu kun akkas nama godhu maatii ofiitu nama nyaataa jechuudha sanii galee maatiin ofii duratti nama guddisu maatiin tokko tokko gaa jiru guyyaa dubbadheera maatiin tokko tokko kan guddina kee barbaadan yoo mucaan kun guddatte dhaqeetti boqodhaa dhaqeetti aara galfadhaa
dhaqeetanitti afuura baafadha jedhanii guddina kee kan barbaadan jiru. Kan immoo akkatiin guddanne siquu barbaadan guutan ofii isaanii bichaa garaa isaanii bichaa borci isaanii bichaa guuttatanii kan jiraatan guutan. Akkana yaada keessan lafa godhaa fi waan tokkoon dubbachuu barbaada asirratti jechuudha. Viidiyoo kana yoo akkuma jirutti ta'e furrii maal buttaa furraami maal jettanii ijoollee qufaan naqabe dhiifama naa godha. Anis akka nama akkasii man jibba garuu baga jibbitanii qufaatu naqabeetu wanta biraa miti isin jira. Qufaan akka malee maatii hunda qabee jira.